سبحانه جل وعلا قندالة تكبير تكبير سبحان جل تكبير 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا أركفوني جرتو نجارا بغنا جاتاتن فيديو ما كان أرجتني جرتو فيديو كوني وان براز نتين فكاتين ومن يكون يستفيجا مال بكتا وابكتا هاجر نتين فكاتين وأرجتشو داف وافرتشو داف وإلالي جمدو داف كيسون ساكا هارجل فتو فيجا مال إلالي بيتو مال سمتشو داف وميليشيا بكتشا جرمتي ورانا بكتشا جرمتي ummatichi waraana ubakatee hin beeku milishaa yuun bakatu summayillee silayyuun bakatu waa bakannaan beeku isuma akka kootii kanatu bakatee fiigee ba'e malee ummatichi kan inni itti fiigaa jiru ulamaa'ota keenya daa'iiwwan keenya mashaayikota keenya oromiyaa bakkoota garaagaraarraa walitti qabamanii wallagga lixaa aanaa qondaalaa magaalaa gabaa dafinoo eebba madrasaatiif akkasuma eebba faazotaa irratti hirmaachuu deeman karaatti ba'anii simachuudhaaf arguudhaaf fiigu malee wanna biraa miti waa baqataa jiru isinitti hin fakkaatin walumaa gala mashaayikota keenya ulamaa'ota keenya warri harargeerraa jimmarraa arsiirraa shawaarraa bakkoota hedduurraa dhuftanii hawaasa keessan hawaasa wallaggaa ummatichi maal akka fakkaatu ummanni muslimaa achi keessa jiru maal akka fakkaatu ulamaa'in achi keessa jiru aalimni achi keessa jiru masjidni achi keessa jiru cichoomin gootummaan beekumsi ilmiin kabajaaf jaalalli achi keessa jiru dhuftanii addunyaatti nu mul'isuu keessaniif جزاكم الله خيرا وحسن الجزاء. غلطوما ربي نسناتيسو عمري كيسن ربي هاديرسو ilmaan keessan ganda keessan biyya keessan keessummaa miti isin akkuma ustaaz Raayyaan jedhe nuti keessummaa miti jedhan ganda qe'ee abbaa keessanii qe'ee lafa keessan dachii keessan ummata keessan dhuftanii ziyaaruu keessaniif hedduu isin jaallanne hedduu isinitti boonna umurii nuuf dheeradhaa jechuun barbaada. Dabalataan hawaasni amma kana baay'atu kun hawaasni muslimaa amma kana baay'atu kun kutaa wallagga lixaa keessaa aanaa begii qofa kan walitti ba'e baay'inaan jechuudha. Inni iyyuu hin baane hedduun inni iyyuu hin baane baay'inaan muraasatu ba'e jechuudha. Harka 100 keessaa 20tu ba'e. In argine gana argitu jechuudha. Warri hin argin warri kanaan dura wallaggi musliman qabu wallaggi masjidan qabu wallaggi sheekin qabu gaaf tokko masjidan nu ijaaraa innan wallaggi mana farshoo ijaarrattu naan jedhe tokko in irraanfadhu yoomiyyuu in irraanfadhu ijaarsa masjidaan gargaara innan wallaggi mana farshoo ijaarratti kanaafu hawaasni keenya kana fakkaata walumaa galammoo aamin galatoomaa jechuu barbaadullee hawaasni keenya hawaasni ba'ee simate kun walakkaan isaa irraa dhumee jira baru walakkaan isaa waggoota 7-8 kan irraa dhume hawaasni argitan kun kan ba'ee simate walakkaan hawaasa kana warra dhumaa ba'eedha warra dhumeedha jiran warra hafitu warra lubbuudhaan haftetu dhufee simate warra lubbuudhaan haftetu akkasuma kanas yaadachaa sammuutti qabachaa madaa keenyas afuuffachaa diinii keenyas qabachaa eenyummaa keenya jabeeffachaa
maalummaa keenyas mul'isaa akkanatti tarkaanfachuu oduu qofaan faayidaan qabu waan ta'eef gochaan argisiisee jechuudha hawaasni sun hawaasa gochaan argisiisuu hawaasa gochaan argisiisuu qe'ee ulamaa ta'uu qe'ee ilmii ta'uu qe'ee kabajaaf jaalalaa ta'uu hawaasa nutti mul'iseedha. Hawaasni keenya haa galatoomu rabbi nagaa isaan haa taasisu. Dabalataan galatoomaa kan hin jechuu barbaadu hawaasni kun nagaadhaan bahee nagaadhaan galu namoonni tasgabbii akka hin argatu nu gootan waan isinii galuu qabu amantanii amanuu baattanii hawaasa ba'ee ulamaa'ota simatee bakka tokkotti walitti qabame kana hawaasni kiristaanaallee galatooma hawaasni kiristaanaa hawaasa keenya kana nageenya isaa eegdanii nageenya isaa tiksitaniittu dhibbaa dhibbatti beenna hawaasa sana keessatti dhalanne waan ta'eef hawaasa sana keessatti dhalanne waan ta'eef hawaasni kiristaanaallee galatoomaa nuuf jiraadha waan rabbi jaallatu isin haa jaallatu rabbii waan ofii jaallatu isin haa jaallatu akkasuma hawaasni keenya kiristaanaa obboloonni keenya warri nageenya hawaasa keenyaa tiksuudhaaf qaamoleen achi keessa jirtan qaamoleen hidhattee jirtu achi keessa jirtu hundi keeyyu qaamni hidhattee achi keessa jirtu isa achiin jedhu isa asiin jedhu warri hawaasni keenya akka hin tuqamne nageenyaan ba'ee nageenyaan akka inni galu gootan galatooma hundi keessan isin jaallanna isiniin boonna nageenya immoo tasgabbii immoo kan kana caalu rabbi nuuf haa fidu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.